nama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenyi keessan badhaadhintu nagaa jira alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa isiniin jecha guyyaa har'aa akkuma kana dura baratamee fi akkuma waadaa isinii galetti meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu yookaan mana keenya ittiin bareechuu dandeenyu keessa sofaawwan diizaayinii hedduu gosa hedduu carqii fi liizirii irraa kan dalagame guyyaa irraa qabadhee isinii dhufee jira viidiyoon gabaa waan ta'eef xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna irra deebuudhaan viidiyoo kan osoo ilaaliniin dura laayik gochuudhaan ilaalaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Egaa guyyaa har'aa sofaawwan gosa hedduu liizirii fi carqii irraa kan dalagame tokko isaatiin lakkoofsaan baay'ee kan ta'an gatiin isaa meeqaan akka gurguramu nama hammamteessisuu akka danda'uu fi eessatti akka gurguramu isinii geessuus akkaataa isaan ittiin danda'an waan baay'ee as keessatti hubachuu kan dandeettan isiniin jechuu barbaada. Egaa kanaaf amma xumuraatti nu wajjin tura guyyaa darbe gatii biifee fi akkasumas immoo algaa isin biraan gaha jedhee ture biifee gatii isiniif dhiisee jira namoonni hin laallee duubatti deebi'aati biifee gosa hedduutu gadhiifamee jira waan ta'eef salaala guyyaa har'aa kan argaa jirtan kun soofaadha guyyaa itti aanuus viidiyoo hedduudha kan bira jiru kan amma waraabamee kan jiru akkasumas immoo gaafii keessan caqasuudhaan iddoowwan garaagaraa deemnee kan isinii waraabnu ta'a amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan kan argaa jirtan kun liizerii irraa kan dalagamee akkuma argaa jirtanitti teessumni isaas hirkan isaas dabalatee tiraazota walumaa galatti guutuun isaa liizerii irraa kan dalagamedha isiniin jechuu barbaada. Iddoon teessuma bal'aadha waan ta'eef ciisuuf ta'ee hirkachuudhaafis waan hundaaf mijaawaa kan ta'edha. Is kan bitachuu namoonni barbaadan gatiin isaa 42,000 yoo qabaatan bitachuu ni dandeettanii isiniin jechuu barbaada. Asirratti ammoo carqii ta'ee carqiin isaa kan Arabiyaa Majlisiitiin wal fakkaata jechaadha. Carqii cimina hedduu qabu foormii yookaan ammoo diizaayinii Arabiyaa Majlisiitiin kan dalagame carqiin isaa akka argaa jirtan kana baay'ee tokko furdaadha carqiin isaas kanaaf nama hedduus teessisuu danda'a gatii isaa beektanii bitachuu namoonni barbaadan gatiin isaa qarshii 25,000 qarshii 25,000 qabaannaa bitachuu ni dandeettanii baay'ee tokko bareedaa fi mijaa'aa akkasumas cimina hedduu kan qabu farnichara beekamaa farnichara Muhammad keessatti argamna isiniin jechuu barbaada. Taamsuudhaan kan argaa jirtan kunis liizerii irra kan dalagame furdinni hedduu kan qabu hirkata isaas ta'e iddoon irra taa'amu baay'ee tokko mijaa'aa kan ta'ee fi namoota hedduu teessisuu kan danda'udha jechaadha. Kanaaf bitachuu namoonni barbaadan gatiin isaa qarshii 45,000 yoo qabaattan bitachuu ni dandeettan isin jedha kunyuutaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya. Haba mati kan isin biraan gahaa jirru soofaadha jechaadha. Soofaa farnichara Muhammad keessatti argamu iddoon itti argama kenna magaalaa Shaashamaniiti bitachuu fi beekus namoonni barbaadan lakkoofsa bilbilaa garjala viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan bilbiltaniiti gaafachuu kana waliin haasa'uu wajjin mari'achuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. As biratti kan argaa jirru kun carqii irraa kan dalagame carqii haa ta'u malee carqii furdinni hedduu qabuu fi ciminnas bareedinnas akkasumas immoo kwaalitii hedduu kan qabudha. Kan bitachuu namoonni barbaadan iddoo garaagaraa taa'ee jira jechaadha. Haalli teessuma isaa hamma iddoo sanaati kan inni jiru achirraa kaasee hamma bakka hin jiru kanaati walumaa galatti namoonni bitachuu fi beekuu barbaadan gatiin isaa qarshii sintana qarshii 35,000 qarshii 35,000 qopheessinaan bitachuu ni dandeettani. Dabalataan ammoo iddoo isin barbaadan isinii geessuu ni dandeenyu jechaadha fiinsa isaaniitiin kanaaf isin bitachuu kan ammoo qarshii isaa qopheeffachuu qofa kan isin barbaachisu jechaadha. Asirratti kan argaa jiru kunis carqii irraa kan dalagame carqii gurraacha akka argaa jirtan kanatti inni kun gatiin isaa meeqa sintana qarshii 37,000 yoo qabaattan bitachuu ni dandeettan jedha kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi akkuma jalqabarras kaasnetti asirratti kan argaa jiru kun liizerii cimina hedduu qabu furdinnas ni qaba irra taa'uufis ta'e hirkachuudhaaf waan hundi isaa baay'ee tokko mijaa'aa bareedaa kan ta'edha jechaadha. Kanaaf isa kana bitachuu namoonni barbaadan qarshii isaa eessintu waaga qarshii 48,000 jechaadha. Qarshii 48,000 qabaannaan bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Ofiis ta'ee firaaf akkasumas maatiidhaaf namoonni bituu barbaadan biyya keessatti ta'anii biyya biraa irraa namoonni bitachuu barbaadanii biyya biraa keessa namoonni jirtan waan baay'ee rakkisuu miti lakkoofsa kanaan bilbiltanii gaafachuu kana musaa wajjin mari'achuu bitachuus ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Suuratti kan argaa jiru kun carqii irraa kan dalagame foormii carqii Arabiyaa Majlisiitiin kan dalagame jechaadha. Baay'ee tokko bareedaa cimina hedduus qaba kan isaas baay'ee tokko dheeraa fi mijaawaa kan ta'edha. Kanaaf kana bitachuu barbaadan namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa qarshii 30,000 isiniin jechuu barbaada. Kan jettu jaalatamtoota hordoftoota keenya asuma kanarratti kan argaa jiru kun liizerii irraa kan dalagame liizeroota jalqaba irratti isin mul'isaa ture garaagarummaa hedduudha kan inni qabu ciminas qaba furdinnas akkasumas bal'inna isaa iddoon teessuma baay'ee tokko mijaawaa kan ta'edha. Kana bitachuu namoonni barbaadan qarshiin isaa gatii meeqa qarshii 36,000 yoo qabaattan bitachuu ni dandeettan isiniin jechuu barbaada. Namoota hedduu teessisuu kan danda'uu fi teessumaafis baay'ee tokko mijaawaa fi bareedaa kan ta'e isin jechuu barbaada. Irra deebuudhaan iddoon itti argamu farnichara Muhammad keessatti namoonni soofaa carqii irraa ta'ee liizerii irraa dalagame akkasumas carqiiwwan gosa garaa kan Arabiyaa Majlis fakkaatanii fi carqii noormaalii liizerii yookaan immoo carqii noormaalii kan soofan irraa dalagamu irraa kan dalagame jechaadha. Filannoo hedduu keessanii kan ta'uu danda'u fi filannoo nama kamuu as keessaa bahuu kan hin dandeenye. Kanaaf bitachuu namoonni barbaadan lakkoofsa garjala argaa jirtan kanaaf bitachuu ni dandeettanii. Iddoon itti argamu magaalaa Shaashamannee daandii 81 afoo tootaalii irratti kan argamu jechaadha. Odeeffannoo dabalataa barbaadan lakkoofsa bilbilaa garjala viidiyoo
irratti argaa jirtan kanaan bilbiltanii gaafachuu kan musaa wajjin marachuu ni dandeettani. Amma ammaatti simbiraan geenne hin xumurre soofaa baay'eedha kana nama jiru. Asirratti kan argaa jiru kun liizarii irra kan dalagame liizarii halluu diimaa kan argaa jirtan kana amma achi biraatti kan inni jiru jechaadha. Kana namoonni bitachuu barbaadan qarshii sintino meeqa 45 qarshii kuma 45 dha jechaadha. Qarshii kuma 45 yoo qopheessitan bitachuu ni dandeettanii dhuftanii fi keessanii bitachuu bakka iddoo jirtan irraa bilbiltanii haasofsiisuu kan immoo iddoo jirtan teessanii qarshii keessan argitanii bitachuu maatii ergitanii firee ergitanii akkasumas namoota biroos ergitanii bitachuu ni dandeettanii isiniin jechuu barbaada kan jirtu jaallatamtoota furdootti kenna. As biratti kan argaa jiru kun ammoo meeshaa biraati meeshaa baay'ee ajaa'ibaa carqii irraa kan dalagame furdinni hedduu kan qabu bareedina teessumaafis ta'e mana keessa keessaniitiin mana keessan bareechisuu ni dandeettanii bitachuu namoonni barbaadan inni kun qarshii meeqa? qarshii kuma 40 yoo qopheessan bitachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada meeshaawwan baay'ee tokko babbareedoo ciminni hedduu qabani ijaafis ta'e irra taa'u waanuma hundaafuu meeshaalee nama gammachiisanidha kan keessatti isin jechuu barbaada. Ammas jira soofaa baay'ee jira jechaadha. Asirratti kan argaa jiru kun liizerii irraa kan dalagame liizerii gurraacha iddoo kanatti dhiira wanta kamuufuu baay'ee tokko mijaawaa kan ta'e keessumaas ta'e fannoodhaaf baay'ee tokko mijaawaa kan ta'e akkuma amma argaa jirtan kanatti jechaadha. Qarshii meeqa? 40 qarshii kuma 47 yoo qopheessan bitachuu ni dandeettan isin jedha. Koottaa bitadhaan duraa bitadhaa isin jennee gamarumaan dhuftanii lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiltanii bitachuu ni dandeettanii meeshaa baay'ee tokko bareedaa isin jechuu barbaada. As biratti kan argaa jiru kun carqii irraa kan dalagame carqii jechuunis baay'ee tokko nama rakkisa furdina hedduu kan qabudha jechaadha. Isa kana bitachuu namoonni barbaadan gatiin isaa qarshii kuma 35 yoo qopheessan bitachuu ni dandeettan meeshaa baay'ee tokko guddaadha. Furdinas qaba lafarra ol qeetiinsaas baay'ee tokko waan namatti tolu mana keessanis isin bareechuudhaaf waan baay'ee filatamaa yookaan ammoo gaarii ta'e jechaadha. As biratti akkuma argaa jirtanii soofaa baay'ee tokko bareeda carqiin isaas furdaadha. Isa kana bitachuu namoonni barbaadan qarshii meeqa inni kun? Sintu qarshii kuma 38 yoo qopheessan bitachuu ni dandeettanii mukni keessa isaa hundi keessa isaa jirus baay'ee tokko cimaa furdina hedduu kan qabudha. Harkaan qabuuf iyyuu baay'ee tokko wanta namatti tolu dheerinas lafarraa qaba. Akkasumas immoo tuyyuu nama hedduu teessuu danda'a hamma achi biraati jechaadha. Nama hedduu teessuu danda'a. Hamma nama torbaatti kan inni teessisuu danda'u nama jaalala jiran nama torba olis teessisuu ni danda'a. Kanaaf meeshaawwan baay'ee tokko babbareeduu fi cimina hedduu qabani gama keenyaan filannee wanti kun isin baasa meeshaan kun isin mana keessan ittiin bareechisuu akkasumas iyyuu filannoo keessanis ni ta'a jennee kan hirreennedha jechuudha. Farniichara baay'ee beekamaa fi cimaa ta'edha. Kanaaf dhuftanii akka bitattanii isin jechuu barbaada. Asirratti kan argaa jiru kun liizerii irra kan dalagame liizerii halluu diimaati. Baay'ee tokko namatti tola nama hedduu teessuu danda'a furdina hedduus qaba. Hirkata isaa ta'e iddoon teessuma isaa akka argaa jirtan kana isinitti himuuf isin barbaachisa. Furdina hedduu qaba ni bareeda. Kanaaf bitachuu namoonni barbaadan qarshii meeqa kan qarshii kuma 45 yoo qopheessan bitachuu ni dandeettanii meeshaa baay'ee tokko bareeda isin jechuu barbaada. Egaa akka hojjettootaaf jaallatamtoota furdootti kennaa hojjetu barsiisan taasisa kan itti argamu Muhammad Farniicheridha. Mana soofaatti kan argamu soofaa liizerii fi carqii irraa kan dalagametti kan argamu jechuudha. Kanaaf meeshaawwan biraas ni qabani algaa dabalatee biifee kumsaaxinii fi wantoota kana wal kan fakkaatan meeshaalee barnoota biiroo fi kanaan alatti kan mana dhuunfaa keessaniif meeshaalee baay'eedha kan isaan qabani. Kanneen hundaa tokko isaatiin kan isin biraan geenyu kophaa isaaniitti isaan wajjin mari'achuu kan immoo gatii isaan wajjin haasa'u kan amma haasofne kan alatti akkasumas immoo akkaataa isaan itti isin geessan wajjin mari'achuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa gara jalaa viidiyoo kana irratti argamu kanaan bilbiltanii wajjin haasa'u ni dandeettanii. Kanaan alatti karaa toora sooshaal miidiyaa kamuun argachuu ni dandeettanii irra caalatti karaa telegiraamiitiin argachuu ni dandeettanii jechuu barbaada. Kanaan alatti odeeffannoo dabalaa yoo qabaattan karaa isin jedheen gaafadha. Taansuudhaan meeshaawwan biraa kan isin biraan geenu ta'a biifee kumsaaxinii meeshaalee biiroo fi meeshaalee mana barnoota kan isin biraan geenu ta'a. Waan beeksisan galatomaa galanni keessan dachaa viidiyoo biraatti kan mul'atu baay'ee.